Akka moltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun qophii keenya ijaaf ijatti jedhu chaanaala YouTube waan ofii walii gallee isiniif qopheessinudha. Oduuwwan gaggabaabaa guyyaa har'aa akka armaan gaditti isiniif dhiyeessina. Hidhaa laga Abbayyaa guutama bishaanii jalqabsiisuu kan dandeessisu mallattoo waliigaltee Itoophiyaan dhiyeessite Sudaan akka fudhachuu hin dandeenye addeessitee jirti. Inumaatu akka Sudaan jettutti waliigalteen gidduu galiinsa Ameerikaan jalqabame gidduutti cite daddaffiitti akka jalqabamu addeessitee jirti. Muummichi ministeera Sudaan Abdallaa Hamdok akka jedhanitti waliigaltee guutama bishaaniif qofa mallattoon mallattaa'u qilleensa naannoo hidhaa Abbayyaaf naannoo isaa dhimma teeknikaaf dhimma seeraa kan ilaallatu akka hin taane beeksisanii jiru. Waliigalteen kun akka mallattaa'u muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed akka mootummaa Sudaaniif dhiyeessan miidiyaan guddaan Sudaan yoo gabaase iyyuu Abdallaa Hamdok akka jedhanitti garuu hidhaan lagaa kun otoo xumuramee hojii hin jalqabin biyyoonni sadan kun akka waliigaltee irra gahan beeksisanii jiru. Deebiidhuma isaanii kanarratti dhimma laga kanaarratti biyyoonni sadan kun dhiibbaa naannoo isaanitti ta'uuf akkasumas nageenya hidhaa kana eeguuf odeeffannoo walii dabarsuuf waliigalteen gargaarsaa akka qabamu beeksisanii jiru. Muummichi ministeera Sudaan dabalataan waliigaltee wal gargaarsaa kun akka mallattaa'u biyyoonni sadan kun waliigaltee tokko irra ga'uuf walitti dubbachuun akka itti beeksisanii haala amma dhukkuba COVID-19 kanarraa kan ka'e walitti dhufeenya dippiloomaasii yoo gochuu hin dandeenye iyyuu telekonferensi gochuudhaan waliigaltee kana akka xumuruu danda'an ibsanii jiru. Oduu wal qabateen dhimma waliigaltee uumuu Washington itti ta'e kanarratti bakka bu'aa Sudaan kan turan Saalaa Habaat waliigalteen dhimma hidhaa kanarratti wanti ta'u hundi waan nama gargar wal hin baasne ta'uu dubbataniiru. Guutamni bishaanii kun rakkoo inni fidu qofa adda baasanii ilaaluu qofa otoo hin tahin wanti hundi waa wal qabataa ta'uusaa addeessaniiru. Oduun kun kan dhagahame Itoophiyaan ji'a tokko booda bishaan hidhaa kana guutuu akka jalqabdu erga dhagahamee booda mootummaan Sudaan gorsa Dr. Abiyyiin itti dhaqee kana akka hin fudhanne xalayaadhaan beeksisanii jiru. Akkasumas Gibs Itoophiyaan bishaan kana akka guutuu hin jalqabne xalayaa mootummaa gamtamoonitti galfattee akka jirtu hubatameera. Itoophiyaan garuu waliigaltee Washington erga fashalee booda kana booda waliigaltee dhimma kanaarratti waliigaluuf mari'achuu irratti akka hin argamne ibsitee jirti. Oduun keenya kaarraan ganuma qophii keenya kataanutti dabarra. Itoophiyaa kan weeraruuf deemu eenyu? Torban tokko as oduu biyya Itoophiyaa keessaa himamaa jiru tokko akka jirutti Itoophiyaan weeraruuf deemti kan jedhudha. Muummichi ministeera Itoophiyaa filannoon guutummaa biyyattii keessatti ta'uuf deemu akka dheeratu sababni guddaan amma dhiyeeffachaa jiran biyyi keenya humna guddaa biyya alaa tokko weeraruuf deemti jedhanii hokkora kaasaa turaniiru. Haa ta'u malee weerarri kun Afrikaa, Awurooppaa moo Ameerikaa bakka inni irraa ka'u hin beekamne. Dimshaashumatti akka weeraramuuf deemnu kan nutti hime mootummaadha. Dhugaadha. Mootummaan biyya tokko balaa achi as biyyatti dhufaa jiru qoratee gingilichee uummataaf beeksisuun dirqama isaati. Waan mootummaan godhuuf gochuuf deemu uummanni beekuun dirqama lammummaati. Seera mootummaan tummatee lafa kaa'etedhas. Keeyyata 12 irratti dalagaan yookaan hojiin mootummaan dalagu akka uummataaf ifa ta'u barreeffamee jira. Nagaa biyyattii eeguuf filannoon dheeressa kan jiru paartiin Bilxiginnaa keeyyata 12 kana hojiirra oolchuun dirqama isaa ture. Itoophiyaan weeraramuu ishee erga ibsee booda ka weeraru eenyu, sababa maaliif weeraruuf deema, eenyutu weerari jedheen ofirraa qolachuu humnatti qabnaa, qophoofnee jirraa kan kana fakkaatan gaaffiiwwan kuntaala 10 oliif deebii qopheeffachuu qaba. Dimshaashumatti weeraramuuf deemna, anumatu isin fayyisaa yaa sabaa jedhee kataf jedhe. Dhaabbinni inni qabatee gadi bahee garuu qeeqamuu bira dabree waan kolfaa isa gochuu isaarra darbee gama tokkoon biyya nagaa maaltu nagaafachuu danda'a yoo waan hin barbaade jedhanii uummatuma si bulchina jedhan ofii shororkaanii shororkeessuun fafa. Inumaatu namoonni tokko Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaamii fi Isaayyaas Afwerqii wal bira qabanii qeequ. Koloneel Mangistuun dhuma 60mootaa keessa weerara Somaaleen irra ga'e injifannoon erga xumuree booda diinotii abjuu uumee fincila biyya keessaa itti ka'e hunda biyyoota alaa sababsachaa akka turan beekamaadha. Goommaa Somaalee dhoosneerra itti aanee Sudaan tokkotu nu hafa jechaa
umrii aangoo dheereffachuuf wanti inni lafa kaayyate amma fagoo akka deeme seenaan haa dubbatu. Propoogaandaadhuma kana jaarraa 21ffaa kana keessa weeraramuuf deemta. Anatu siif jira. Aangoo yoon dheereffadhes akkanatti hin gaddine waan jedhan fakkaata. Diinni alaa dhufaa jira jechaa uummata isaa sodaachisaa jilbeeffachiisaa kan bulchaa jiru firri mootummaa keenya gaafa rakkoo Isaayyaas fakkeenya kanaati. Isaayyaas waggoota dheeraadhaaf pirezidaant akkasumas itti aanaa pirezidaant ta'anii ayatolaas mootummaas biyyas ta'anii kan itti fufan weeraramuuf deemta jecha jedhuun luugamanii qabaniiti. Muuxannoo kana muummeen Dr. Abiy isaan irraa waraaban jedhamanii qeeqamaa jiru. Bar tokko kitaaba isaanii Maddamar jedhu irratti Itoophiyaan diina hin qabdu jedhanii jiru. Gaaffiin inni guddaan michoomaaf jaalala malee diinummaa hin qabnu jechi jedhu eessa deemnaan weerarri dibbeetu uumamaa jira laata. Itoophiyaan diina hin qabdu erga jedhamee yeroo tokkotti diinni guddaan kun eessaa itti dhufe? Gaaffii uummataati. Seenaa Itoophiyaa keessatti waan ta'ee hin beekne biyyoota ollaa fi alaa wajjin jaalala uumee seenaa hojjetamee hin beekne galmeessa jechi jedhu eessatti godaanee weeraramuuf deemta jedhame. Uummanni isa kam haa amanu? Dubbii wal qabataan qarriffaa Itoophiyaa weeraruuf deemu kana wajjin baandaawwan dhoksaadhaan walii galtee uumanii waliin hojjetan jiraachuu isaanii ibsaniiru. Dhugumatti yoo jiraatanis eenyummaa isaanii qoratee seeratti dhiyeessuu malee waan isa mormaniif maqaa xuriitti maxxansuun yakka. Jennaan jenne malee mootummaan weeraruu jedhaman kana waliin dhagaa ciniin akka katee kan waliin hojjechaa jiru mootummaa Oromoo Itoophiyaati malee kan biraa miti. Akka injiraan dugda keessaa diina Itoophiyaa jedhamtee kan shakkamaa turte Eertiraan torban darbe Itaamaajoor waraana isaanii Itoophiyaa dhufuun himameera. Raajaa ittisa Eertiraa keessatti abbaa humnaaf musseenyaa ta'uunsaa kan himamu Jeneraal Filiippoos maaliif akka Itoophiyaa dhufe hin beekamu. Mootummaanis waan kanarraa homaa tokkollee waan jedheen qabu. Isaayyaas daawwannaa isaanii xumuranii gaafa deebi'an guyyaa itti aanuu Jeneraal kun Itoophiyaa dhufuun icciitii deemaa turte ifa baasee jira. Hundaafuu addunyaa qaroomtee odeeffannoo waliif dabarsaa jirtu kana keessatti kijibni bakka dhabee dhugaan mo'aa jiru kana keessatti aangoo ofii dheereffachuuf oduu dharaa faabrikeet godhanii biyya gooluun fudhataman qabu. Dhugaan ni qallatti malee hin jiru.